እኔ ሸርሙጣ ነኝ። መካን የቱራዬ ውጩ ግንበኛ ፈካታ በር Si, biredi ranjirasi ninjenne sabona buutan. Naanjete ballatu. Arre waa Le jechi isaa akka lafee namurutti sii galee waan jechi isaa dhaabbiratti hambisee HIV na qabsiisuuf dhaqqabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا كينيا كاكونو الرسولتي تي في نترا فيديو بشندن سيسا في بورساتان كابن ندوف نترا اتم بشندنا اتم بورا مدوماتي كولي يانوتا ناو جنتران نافير راكوتي قوى فيديو تاسي إن صوب دينا ننجرينا مالي دربا قباب دو جنوت والجالة چارتو يودر ببرا غر جرينيا كيتي رفته وحق أيوب سكيلالي تسيدا ولا جرا آمين جري فت أيوب سكيلالي تسيدا ولا جرا فتو مالو شو بربادي تقولوا أنا أنقل لي Si, biredi ranjirasi ninjenne sabona buutan. Naanjete ballatu. Arre waa maalte mijaade na quraabus debuutu. Mijoo maala sutamaani angallena. Inqa yare durumaa bakka ciiste maaltu na bira sifide. Isa maa natti qorinaa dhufa sifira ciise. Maarri argasitti qorre dhufte wayyaa uffattee ciistu maala tuttuqta mijaa maala simallee jabuutu maal hin barbaadu siin jenne. Yoo maa si tuqe mijoo iyyaadatu garuu kaan. Iyyaadatu. Mijaa kee tokko fa'aa ofirraa dhufte dhagarree. Maal ofirraa dhooftaa ballatu. Single wati but mani wan balagi naseni narra gadi narra fabu namane de rafte bulle mali balatu maltati me chaay de rafte bulle ofrata sega ule ben me jo duran mo duran bulu mali balatu mali duran be ma be tu me cha ama be adaga ma date wa kabutu isen remo wa ka simbar balu gadi baka narra fa mal me ja na bara wa dan ninna malum gora fila garuu lawani ba biredi ranjiraati natti asesikin jenne anna qabbanaayiti dhufee si bira rafe malee maaliin godhee jeen nafattashaa bultee akka nafattashuu qeenii irraanfattee yesu jirtiin inni fattashaa buluu isaa irraanfatee jira garraamiidha qaba Saayib awada abbadume denga daatimi yaadata kanaaba isa abaranyaati naamte michoo dhaqeetin naashinin naajeni نقبل تقبل أمبو ما له سيستم برايو بيتناي مخا ما جت شو ده أدا كم جتين سلا أكنا حركة كنا قولي جين أنجن أكنا قولي تومان الناس نين ناجين أما كم جتان ميتا لا أكتر تيجي سلا جب توني بيدامي أكتر تاري تي تومان إستي تومان جتيني أيه شرموتاني جتان بكا إني شرموتاني سامبوده لمن روا شرموده تومان سلونغ نعم مرام بكا أو صاحب يقول لك هذا वो देशन ना खबर था नहीं खबर بودا كده قبلا بودا تشتم قبلا رفيع يشيتو إني شرموتاني إني شرموتاني إني شرم أهوش أنت مال قبلا بكمالي دامج رغرباني بقى خواجار أبدي جرتا دي أما هو ده بقى سان سلام تانا خواجار أبدي جرتا بعد في خواجاتي في بربادي أبا شنتم سراي فولا سينجي سنة تدبيتي خواجاتي في بربادي خواجانا Pre the baka jista bago mana tani. La ilaha illallah. Mana lu sente karen. Tebisi lu punte kena habadu. Gari mana milet? Oh, dasar tadalari mau lebih tamat jadi tinggal amanah ke gardi mucan. Amanah? Amanah aja teni. Amanah mana? Wala kakak himbelum ne akken debon ne amanah aja teni mat. Amanah tu korang tijual tese. Bas ya dokter. Maapunan dapu di nani sere mana jalan cerita. Wallahi nyata emas nyat. Ojo tamara kata lamar ka asli nantara buna jettamo. Dapo jettamo. Dapo? Dapo? Dibo wallahi dibo dapo cukup dibo. Wallahi kan mana teragami asli. Dapo Dapo kama mana kena. Ya kana mana kena kan. أصلي كأجايب هذه دابوتر ما مناغ النافي ما ليه تيسرين كني نافي سجرا كم أجاك غاري ijoolleen jimmaataatan hundi keessan sheekiroobee
jimmaan akka qorqorrootiin jedhe. Qorqorroo jechuun waan dhahamee wacu iyyu jechuudha. Isinii galee miti waan sheeni kun dubbii kana nuun jedheen jecha mana ga'u kana nu gaafadha gama hundaan hin callisina. Kabajaan keenya tuqamee jira. Maal jechuun naan gadleen. Kanaaf ammas kana ajandaa gandaa hin godhinaati yoo dandeessan Sheek Roobee gaafadha. Magaalaa guddoo eessaati? Magaalaa Finfinnee. Finfinnee magaalaa guddoo eessaati? Kan Ameerikaati. Kan Ameerikaati. Kan Ameerikaati? Maal kuni? Kan Ameerikaati. Magaalaa guddoon Finfinnee. Magaalaa isaati. Qoy anaafuun gadde magaalaa guddoon Finfinnee magaalaa isaati. Ayilaki gaafumarraayi. Isaa miti anaaf showwattee jirta. Magaalaa guddoon Finfinnee magaalaa isaati. Yaalime magaalaa isaati. Addis Abaadha. Finfinneen guutumaa guutuutti magaalaa hin qabdu. Fi mataan isiitu magaalaa waan taateef jecha magaalaa hin qabdu. Shawwatee gaafate. Ninunga dajeti tichise jitten sana harka keesse osoo afaan hin gaatin harka isiitillee irraa xaragee kooma foolillee irraa baasuuqee inta saakkaanee fi garuu saanaa duraa fudhatee kute. Kun nama akkamini beektaa? Nama nyaachisee nyaachuu bare bakka. Hunda nyaachiseeti nyaataa ture. Garuu inta saakkaanee barraa. Harkarraa illee arraabe. Miskiina. Walitti qabdee naa kennuurra yoo addaan qabdee naa kennite maal qaba? Walitti qabdee naan kennini addaan qabii naa kenni kaa. Walitti qabdee naan kennini adda qabii naa kenni. Agaruu ishii ta'e irra dalayideetu ni ajaa'ibsiisu jira akka. Sanoo kanatti adda qabdee nu garsiisa. Amma diriirumaa jira malee baratu adda qabdee nu garsiiste. Nama ati jaalatti osoo hin taane nama si jaallatu jaalladhu. Sababni isaas namni ati jaallattu gaafa nama biraa jaallate si dhiisee deemu waan ta'uuf. Dhugaa keetii obboleettii wallaahi. Maaliif nama ati jaallattu osoo hin ta'in nama si jaallatu jaalladhu. Namni ati jaallattu san akka ati nama san jaallattutti nama biraa kan jaallatu qabaachuu danda'a. Kanaafuu gaafa nama ifi jaallatu san achi carraa harkatee tasaa akkaateef ati kasi jaallatus dhabdeeti ifi jaallatus dhabuu teessa. Kanaafuu obboleettiitti jedhaabadhuuf ilaali hin jarjarin. Ariyaan oolin kaa ariitu san dhiisi. Kaasee ariihuudhaaf si duuba laffoo saniif duuba deebii ilaali. Booddee akka sanuu hin dhabne. Jaarsa namaan feenu harkaan nu biran kun 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 waan namaan hannu 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 harkaan nu biran kun jaarsa namaan feenu harkaan nu biran kun jaarsa namaan feenu harkaan nu biran kun jaarsa namaan feenu harkaan nu biran kun subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna waan hin qabne isaa isiniifu. Kanaafuu bakkaati kanuma namatti du'aa godhatta. Si eegga kaan dhabde egaa kanuma namaa kanaa rabbis hin dorkin du'aa ta'e rabbis yaa keewwalu. Walii dhiiraa jarri warra tokkittii qofa fuutanii saartan maal taatanii afur guuttadhaa. Yoo sila siin manaa gabaabduu taate dheertuu dabaladhaa. Yoo sila siin manaa gurraattii taate diimtuu dabaladhaa. Jiraachisaan harka rabbiiti. Warri shamarranii immoo wacinaa namatu jaraayye meeshaa hiitamu rabbi jaraayye shari'aa guuttatan abbaan manaa koo gara fuulduraa immoo jechuudha yeroo viidiyoon sitti dhufe gurra qabadhu ija qabadhu. Abbaan mana kootii ka fuulduraa yeroo viidiyoon kun sitti dhufe gurra qabadhuuti bira darbe.
Inna eenyuuf fuudhaa eessa jirta? Garuu shari'aan ayyamu san jiddaa qabdanii sin. Imaama anaa fi birrii osoo lafatti agarte kam dura kaafattame? Birrii wajjinii miti kophaa keetu osii argisiif kaasu. ለዚህ ነው ህይወትን የማላምናት። ለዚህ ነው መኖር የሰው ስም ብቻ ነው የምለው። እንኑ ቀርሺ ወጅ ወልብረፍ ቀቤ ከምድሮ ለፋፉታ ማንጆ Ijoolleen arsii viidiyoo tana sirti obsan dhaggeeffadha. Kadir martuu hin dandeenye. Ani hin danda'u. An Kadir martuu irrattis yaadanis viidiyoo irratti maruu hin danda'u. Isinis jaalachiisuu jee Kadir martuu arrabsee jechi isaa akka lafee na murutti sii galee waan jechi isaa dhaabbiratti na hambisee HIV na qabsiisu dhaqqa. Hamzaa jetiin maal jeen wada licha nuti ganda soddaati kan inni tokko bishaan tuura dhaanne kana hajaartii rimaa garaa kaa'uu dadhabee jee aseen Sherrobe maal jeen lambaa gaas fite tokko kaa yoo tokko argeetin godhee dhaamsee bira kutee jeen sheekkaa buttaadha maal jeen yaa salaam ayyee udaan gurraacha tokko jeen amma naan maal jaa gonan masini jettu ani sin jalaa naa baason Kadir martuu isin arrabse isin arrabse hin danda'u bakka ammas waa'ee miidiyaati miidiyaa irratti waan fadhe poosti godhee waan fadhe nan dhiise ilma oromoo tokko kutaa feete ta'e waa'ee oromoo ilma oromooti kutaa samii kutaa oromiyaa keessaa kutaa feete ta'e waa'ee kutaa fadhe nan haasa maal jennaani oromummaa waliin nu fide waan ta'eef kana naasee kana dhiisii maal jechuu barbaadde laal hanguutu irraa waan dhalatee jirtu waa'ee sooshaal miidiyaa ibsaan sooshaal miidiyaa ibsaa sooshaal miidiyaa ibsaan lafaa kana beektee zim jettee jiraachuu danda'u qaba dhustanii dhageessanii kana ani amma Kadir martuu Kadir keenyaa dhiisii kana bar kuni Kadir keessa laa dhaggeeffadha Kadir keessa Oromoo kudha tokko jira Oromoo kudha tokkootu isin loluu jira ta'e sheexaan kudha tokko isin loluu jira ta'e an Kadir martuu kana gizee akka laaleetu mam bar boobi jiraasee bar amma kun irraa nafaamee ammaan isin akka nama barri Amerikaa loluu Itoophiyaa Amerikaa loluu gartee kilaash fudhattee milishaa karaa Ameerikaatti achi argitee na godhu haatan isin jalaa naa baasu isin jala nagaatti. Teetumaa si haa baasu abbaa ibsaa umaan jeenate waa takka hin jee maatu siin gee warri jee'uu dhamdhamee miti. Warri jee'uu dhamdhame waan dhamdhaman yaadannoo fa'aa kaayyatanii kanaafuu humaa. osoo janaa jirtu miira keessa galte harma keetiin fanaan agarsiisee jettee kan kadhachaa bultu fayyaadaa akkamii an dubranaan jettee ilmoo biyya dibdee kan na janaa jirtu yeroo narraa gubdee akkamii fayyaadaa naan hojjedhee jettee kan biyya irraa baatte biyya namaa dhufte kan hojii marattu fayyaadaa akkamii. Dhugaa isaati wallaahi akka anjamaa fakkeessaa dalagu malee. Obboleessa kiyya obboleettiitti miira keessa galtee meeshaatiin nama agarsiisin. Kabajaa gaariidha. Booda ol deebitee rabbii seetii akkana na gootee akkas na gootee maal afan na dhiiste jechuudha. Jabeeffadhu taa'ii ni dabartee yeroo sani maaltu si jarjarse. Hello, Mazer, warri kun. Mucaa kooggalee. How are you, Mazer? Oh, stop. Please stop. Mazer, ani wacaa badaa hin jaaladhu, okay? Maali rakkootu jira moo? Sorry. I can't speak Oromic. Jechuun ko Oromiffa hin dhaga'uusi hin haasa'uusi xiqqoo narkaa badeera. Yuunivarsiitii tureetanii faamilii koo dubbisuudhaaf dhufe manni isaanii na jalaa dileet ta'e. Jechuun ko mana faamilii kootitu na jalaa badee. Iddoo isaa wallaale sana natti himuu dandeessu please. Daaqaadha yaati. Oh my god. How? Of course yeah. Daaqaadha ni waamu turan dur. Amma dan university dhaqeeti changing godhe maqaa koo changing godhe amma Dr. Panda Baltak Barjaj fresh in jedhama. Maali? Yeah of course maqaa nama barate waan ta'eef
sirrakkisuu danda'a. Anaan namni biyya kanaa na dhibanaan. Maaliif maqaa bara yeroo dhalateetti moggaafameetti amma waamama. Haa akkamitti anan baay'ee gaaffii natti ta'a. Maalidha kun? Maalidha isheen? What? Mucaako? Nama moo kun maazar? Ani bineentii waan itti fakkaatte? Bineensi siyaa nyaatu. Sorry maazar. Yuunivarsiitii sababan turee fi ijoolleen xiqqoo maal akka fakkaattu narkaa baddeetti. Ijoollee daa'ima lafatti agarru hin qabnu yuunivarsiitii keessa oolla waan ta'eef. Qoyme yuunivarsiitii kana amman turteeti. Yo, almost, of course, gara waggaa baay'een taa'e achi keessa gara ji'a lamaatti dhiyaata. Ji'a lama gidduutti afaan itti dhalattee guddatte wallaalte, mana abbaa kee wallaalte, obboleettii kee wallaalte, ana haadha keessa dagattee daaqa. What? Maazirii koo dhamooti? Deema amma mana kooti. Why? Akkas taanaan immaa ati maazirii koo dhamiti deemu moo mucaa kee dhamiti? Mucaa akka keetiis hin qabu waan. Beena amma dafi deebinarra. Okay. Deema. Of course. No matter, no problem. Okay. Of toltu. Gaafa akkana mudii tana warra biyyaa beetu gaddeebee maatii irra qabataati beetee. Kanaafuu ji'a lama yuunivarsiitii ishee mudiin akkanaa jirtu moo barattoota keenya maqaan arrabsin. Adawwii. Akkam jirtu har'a waa'ee Kadir Martuu irratti dubbachuun dhufee Kadir Martuu guyyaa 3-4 dura waa'ee kee ogguu Kadir Maraattuudha ogguu jedhanii Kadir Maraattuu miti Kadir Martuudha ምናምን jedhee Harargeetti Aftaamuu Lamuu faana deemnee turre achi waa'ee keellee waan gaarii viidiyoo hojjetee ture garuu amma waan gochaa jirtu jechuudha nuti Oromoodha safuu qabna atis nama kabaja qabduudha Arfaasis nama kabaja qabduuti Jawaaris nama kabaja qabuuti namni hundumtuu isin jaalata sigaleera waan barbaade haa ta'u kaleessa waan gaarii irra turre har'ammoo dhuftee akkasitti godhe akkasiin jedhamu beektaa nutis duriyyeedha garuu yeroo tokko xiqqoo ishee Oromummaa nu qabaanna waan akkanammoo sirreessuu qabna. Dhugaa keeti biroo. Jawaar mee Oromoo keessatti maaliin beekamta? Ambar Oromoo keessatti gochaaniin beekama jechaaniin miti. Hayyee mee Jawaar keenya warra maqaa kee xureessuuf aduunoo maal jetta? Maqaan kee xuraa'ee huccuu gimbanyaa fakkaataa barra. Hayyee gaa Jawaar keenya mee irra hedduu maal lallaalta? Miidiyaa kanan lallaala kaadree waan haasoftuun laala. Hayyee mee uummata Oromoo kanoo wayyaaneen akkamitti deemtetti fakkaata? Bakka wayyaaneen illee qilleensummaa fuudhee waan deemetti fakkaata. Afaan Oromoo kanoo? Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'etti fakkaata. Oromiyaan tunoo? Oromiyaan tunis takka xaddeetti gama nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi haruma kaadreen waan jaaretti fakkaatan noo. Warra akkana yaadan kana dhugaan jirtu maali jettaan? Waggaa 50 itti buqqaanee itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Umaan jahu kanarratti kabajaa gaarii. Dhimma siyaasa yaadirratti abbaa gadaa wajjin mari'atanii turan. Warreen abbaa gadaa dubbisuudhaaf dhaqe osoo bakka san jiranii qaama Somaaliirraa namoonni muraasni isaan bira dhufanii turan. Abbaa gadaa dubbisuudhaaf. Abbaa gadaa kan dubbisuudhaaf xiragan garuu waa'ee siyaasa yaadon taane waan biraa ture. Namni keenya magaalaa Qafiiraa dhaqee kuduraa bitachuu dadhabee jira. Kanaafuu nurraa dhoorkii nuti Oromoon nama 10 faatu barandaa keenya rafaa jaanii abbaa gadaati. Dubbiin tun akkisiin fakkaattu. Oromoon nama 10tu barandaa keenya rafaa jechuun warreen magaalaa Qafiiraa dhaqsan yoo dubbatan nuti warra barandaa keenya rafaa kafarannaa jechuu fakkaata. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warreen barandaa isaanii raftan ammumaan if eeggannoo fi gootanii isin dhaama. Abbaan gadaa ammoo lolee dhiigarratti waan akkanaa dubbatan jeeti kan firra aare. Odeeffannoo nagaa ammaatti dhageenye kaammee isinii himne kana odeeffannoo biraatiin walitti deebi. Bakka guutumaa guutuutti akkana jechuun sodaachisaa jechuu bara. Isin ta duutee jirtiidha dhiisaadha. Lammaffaa. Kanaafuu dhimma kana asumatti lafa nurraa dhiisaati. Uummanni keenya nagayaan magaalaa dhaqee eeggaluu dadhabee jira. Uummata keenya hin tuqinaadha. Sababa isiitti uummata keenya hin tuqinaadha. Sababa isiitti uummanni keenya yoo kan tuqamu ta'ee Oromoon nama 10 barandaa keenya jala rafaa jechuun bakka Oromoo Somaaliyaa keessa jirtu ni fennaa jechuudha guutumaa guutuutti karaan biraan jiru dhaadannoodha. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya egaa viidiyoon keenya kanarraa ka'ammaan gaammaatti daawwanne kana egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan turan afeerraa keenya.